Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu. Egaan daawwattoota keenya mee odeeffannoo gaggabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya namni chaanaala keenya faariyaa taatan subscribe gochuu maatii keenya ta'a isiniin jenna. Odeeffannoon nuti jalqaba irraa kenninu akkuma beekamutti lolli biyya keessatti adeemsifamaa ture xumuramuu dubbachaa turre lola xumurame kana irratti Oromoon haala akkamii keessa seenuu qabdi maali irratti dubbachuu qabdi akkasumas yaada dhuunfaa kiyya namoonni tokko ati mootummaa deeggarta ati maali jetta isallee kan bal'inaan isiniif himu ta'a dhuma irratti mootu mucattiin guyyaa kaleessaa akkuma isin beektanitti intarvii godhaa turte Makii tan jedhamtu mucattiin jaalallee isiitirraa akka malee yaada guddaa keessa galtee turte har'a liib irratti ijoollee waraabaa turte dawaa dhuydee odeeffannoo isii guututti kan isin biraan ga'u ta'a haalli amma isin keessa jirtu mana yaalaa jiraachuun argee tureeyyu isallee gama dhumaatitti yoo danda'ame isiniif gabaasa jechuudha. Egaan wanna ani jechuun barbaadu tokkotu jira. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti akka nama odeeffannoo dabarsuu tokkotti gama mootummaanitis gama mormitootanis gama diinatinis gama hundaanuu wanta ta'ame kan isin biraan ga'udha. Kaayyoon kiyya jechuudha. Kaayyoon kiyya guddaan ani jilbifadhee mootummaa mormoo osoo hin taane jilbifadhee dhaaba tokko deeggaruu osoo hin taane jilbifadhee diina mormoo osoo hin taane wanta ta'ame akka bifa gaazexeessummaatitti kan odeeffannoon addunyaa maalitti akka jirtu isin biraan ga'udha malee akka isin yaaddan san namoonni gariin anaan fakkeenyaaf Abiyyi warqii yoo shallamame har'a warqii shallamame jedha. Jawaar warqii yoo shallamame warqii shallamame jedha. Abbaan fedhe yoo Dabratsiyoonimi wayyaan illee warqii shallamamte warqii shallamamu isinitti maaliif odeeffannoo wayitawaa haalli amma biyyi keessa jirtu haalli addunyaan keessa jirtu gurra keessan haa bu'uufi malee nuti deeggarsaaf himte. Amma guyyaa kaleessaa fakkeenyaaf Abiyyi Maqalee ture. Maqalee jiraachuusaa haala gaariin isinitti himaa ture. Liivii isaa kan inni dabarse ragaa qabatamaa wajjin isin himaa ture. Garuu namoonni akkasitti fudhatan. Yoo waa'ee Jawaar dubbattu Jawaar deeggarta siin jedha. Yoo waa'ee Abiyyi dubbattu Abiyyi deeggarta siin jedha. Yoo waa'ee Kafaa'oo dubbattu Kafaa'oo dubbatta siin jedha. Nuti akkas miti. Odeeffannoo waliigala cuunfinee wanta ta'ame san kallattiin isin biraan ga'udha. Malee akka amma isin jettan Abiyyi maali jettee bilxiginnaa taatee deeggarata ana amma dura isin hime gurra keessantu waan dhageenye malee bilxiginnas Kafaa'oos, Paabaa'oos, Maaliyyoo wanni isin paartii jettanii faarsitan tana raaquban qabuun takkattis hin deeggaru takkattis naaf hin taane hundi isaaniitu dhugaa isin hima. An kanaaf ta'uuf kanaa ta'u qeerroo fi qarree Oromiyaa bichaadha. Nama haqa barbaadu yoo mootummaan haqa hojjetu haqa isaa san akkasumatti kaa'ee yoo inni daba hojjetu daba isaa sanirraa nama dubbatu malee nama jilbiiffatee gaafa mootummaa waan gaariis hojjete waan badas hojjete jilbiiffatee mormuun barbaadu akkasumas immoo mootummaa keessas ta'ee gaafa uummanni waan gaarii hojjetu kan gaarii isaa san gadi qabee hamama qofa irratti oofu argite holola gama bilxiginnaatis gama Kafaa'oonitis gama walumaa galatti sooshaal miidiyaa kanarratti ani waan ani jibbumaa inni haqa walii dho'isaa daba walii qofa hafarsuu mootummaa biras ummata mormaa biras fudhataman qabu na biratti garuu an akka dhuunfaa kiyyaatti odeeffannoo ta'ame hundaa kan isin biraan ga'u ammas itti fufa of duraafis hin hojjedhaa jechuudha. Immootu yoo xiinxalatti deebi'e yoo akka dhuunfaa kiyyaatti waan xiinxala akka qeerroo fi qaree tokkotti xiinxale Abiyyi sirriidha gaarii hojjete qaba badaan hojjetes baay'eedha. Fakkeenyaaf ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa teechisaa hayyoota Oromoo mana hidhaa keessa teechisaa hayyoota ummata biraa baasee kennachi keessa tambisuun har'as boris kun nama hormisiisaa jechuudha. Fuuldura namni jalqaba irratti dhaabbatu ana maaliif hayyoon Oromoo baafamuu qaban hiikamuu qaban. Warri mormus silaa waa'ee kanaa kan dubbatuu qabu waan biraa haasa'an. Deemii karaachuufi deemii akkas godhi isa miti silaa. Firii Jawaar Muhammad, firii Baqalaa Garbaa, firii Oromiyaan politics jedhaniitiin kan mormuu qaban isaan waan biraa oduu biraa odeessanii jechuudha. Isa kana hin deeggarre immoo ani warra alaatirra. Warra mootummaatirra hoo maal hin deeggarre. Hojii isaanii gaariin sirriidha haa ta'u. Garuu kijiba holola walirratti oofanii wal xiqqeessuuf wanjala yookaan immootu wanna hin jirre wayii irra kaanii biyya diiguuf akkas godhuuf ka jedhu sun fudhataman qabu. Kijiba kunillee kana ka godhaa jiru hundarraafuu warra paartiitii miti. Deeggartootatu hunda baxabbaxaa jira. Deeggaraan garanaatillee uma arge alba ka garanaatillee uma arge maa kiyyan taanedha hunduu. Dubbiin maa kiyyan taane osoo hin taane akka qeerroo fi qarree Oromiyaa amma dura Oromoon gaafa wayyaanee biyyatti galchitu dhaaba deeggarsiifattee dhaabarra dhaabbattee miti. Qeerroo fi qarreen tarsiimoon masakkamtee dhaaba tokko duufitti hin makin mataa ofiitii wayyaanee Maqaleetti galchitee jechuudha.
akkasitti kan qabsoon ammas of dura deemuu dandeessu malee dhaaba tokko keessa teettee kakaanii gadi cabsaa kakanas gad teettee kakanaa gadi cabsaa mootummaa keessas teettee nuyi mootummaadha jettee kaan cabsaa ibadan hin ta'u. Warri mormus nuti mormaadha gaariin mootummaattillee nu biratti badaadha jecha abadan akkatti bilisummaan hin jiru. Bilisummaan kan jiru mirga walii kabajanii mirga walii wal bira oofanii gaafa warri barbaachisu hidhaadhaa bahanii filannoon karaa dimokiraasiitiin yoo ta'ame qofa biyyattiinis walii galti mootummaan kunis yoo kan bulchaa jiraatu ta'e jaalatama argata yoo kan irraa bu'ullee taate kabajaan irraa bu'aa jechuudha. Yoo kun hin danda'amne filannoon nagayaa hin jirtu wanti tokkochi nagayaa tokko hin jiru soo biyyattiin nagaan argattu jechuudha. Kanaaf warri waa balleessaa jiru deeggartoonni gamaa gamanallee afaan keessan silaa adabattanii karaa nagayaa tirratti wal mormitanii baay'ee gaarii. Kanaaf nuti akkasitti nurraa hubachuu qabdan jechuudha. Nuti deeggaraa kamiyyuu miti. Mootummaanis hanga Jawaariif Baqqalaa fa'aa uummata Oromoo kan maqaa Oromummaatiin hidhaman hidhaadhaa gadi yaasnetti tasa hin deeggaramu. Maalis madaa baay'ee keessa kenna jira. Haacaaluu Hundeessaa abbaan fedhellee nyaatu bara mootummaa kanaa keessa waan ta'eef mootummaan hangarraa warra isa nyaate sanuu qallabaa jira waan ta'eef kun madaa nu keessa jira osoo kana arginu si deeggaruu hin dandeenyu. Waan ati hojjette irratti hojjette siin jenna malee hojiin kee hundi sirriidha jennee abadan hin deemnu. Hojiin hundi sirrii miti. Si qofaayyuu miti. Warri mormitullee Oromoo bilisoomsine jedha malee hojiin isaan hojjetan dogongorri baay'eedha. Walumaa galatti dogongorri gara hundaa hin jiraa jechuudha. Kana akkasitti nuuf hubatuu qabdanii nuti odeeffannoodhaaf malee dantaa dhaaba kamiituu hin qabnu. Dhaabni takkattiin ka waan gootus hin jirtu ka Oromoof waa gootuufis hin jirtu tokkochi hin jiru jechuudha. Hundi isaatu kama akka walitti mataan isaa waliin dabru. Kanan isin jechuu barbaadaa egaan daawwattoota keenya gama dhumaatitti wanni isiniif himu yoo jiraate mucattiin kaleessa miidiyaa irratti waa'ee jaalalleesii dubbataa turte sun miidhama cimaa keessa galte akkuma isin argaa turtan qoricha akka tasaa aariidhaan dhuydee mucayyoon bira turte sun liivii dabarsaa turte yeroo isin liivii dabarsaa turtetti manni isii cufaa ture. Manni isii kan namoota narra bilbilaa jira waa'ee isii nagaafatuuf manni isii kan cufaa tureef namoota isii wajji galtuutu biraa bahee akka tasaa furtuu fudhatanii achi Oromoon naannoo san jiru bira baasanii mana yaalaa keessa jirti yeroo ammaa kana yaala argachaa jirti. Maal akka taate mootu kan waliin hordoftu ta'a. Nutis deemnetti niin gargaarsa hin goonaaf jechuudha. Gargaarsa namoomatis yoo ta'e gargaarsa biraatis yoo ta'e ni gargaarraa yaadni isin seenini odeeffannoo kan isin biraan geenu ta'a. Wanni isin gorsu tokko immoo dhiironni kenna daraa rabbii shamarran haala hammeenyaa keessa turtanii yookaan jaalala cimaa keessa galchitanii kaatanii deemtanii rakkoo ofisii saaxilina. Shamara jechuun garaan isii tokkochuma. Tokko jaalannaan qalbiin isii tokko jasan jalaanaaf. Dhiironni kenna waan akkanaatirraa of qusadha. Lubbuu shamarraniitiin hin taphatina. Amma duran lubbuun namoota hedduu baanii jiran. Jaalala jechuun hammeenya haganaa qaba. Mucattiin tuni amma mucaa ji'a 8 dura isii dhiiseef jecha hangarraa miidiyaa irrattis maraataa jirti gama dhuunfattinis maraataa jirti. Har'a mootu sadarkaan isin irra jirtu sadarkaa hamaadha. Qoricha dhuydee amma feentii waa tokkoof hin beektu Mustafaa keessa jirti jechuudha. Namoonni Kaayiroo jirtan Mustafaa Riyyaan kan jedhamu keessatti argamti. Soo dhiironni kenna shamarraniin hin taphatina. Hin jaalatta taanaan jaaladhu bultii hojii ijaari. Hin jaalattu taanaan dursitte jaalala hamaa keessa siin galchin. Akka isiin si malee nama biraa hin jenne hin taasisin. Shamarra jechuun miskiina qalbiin isii qulqulluudha tokkochi jaalatte tokkochi isa wajji hanga dhumaa jiraachuu barbaadde jechuudha. Kanaaf warroonni nuuf bilbiltanillee galatooma haala isiin keessa jirtu of bira hanga danda'ame barreeffamaanis ta'u isiniif gama miidiyaa feesbuuk irratti isinii maxxansina. Turtiin irraaf qabu kana fakkaata. Reedii Adam Tube namoonni chaanaala kiyya haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa isiniin jenna. Nagaatti.